wanni arrabsaniif Sheek Musaa su'aalaa. Sababni isaa lamameen wajjin laala har'a qaraadhaatu ifa keessa ala. Aalamoo qaraatu saboo irra caalaa koota har'a dubbii tana wajji laallaa. Wanni arrabsaniif Sheek Musaa su'aalaa. Sababni isaa lamameen wajjin laala har'a qaraadhaatu ifa keessa ala. Aalamoo qaraatu saboo irra caalaa koota har'a dubbii tana wajji laallaa. Wanni arrabsaniif Sheek Musaa su'aalaa. Sababni isaa lamameen wajjin laala har'a qaraadhaatu ifa keessa ala. Aalamoo qaraatu saboo irra caalaa koota har'a dubbii tana wajji laallaa. Koota har'a dubbii tana wajji laallaa. Sababni Sheek Musaa su'aala arrabsaniif maali? Sababni isa arrabsaniif isaatu gaachana diinii fi gaachana sabaati. Akkamitti gaachana sabaa hoggaa jennu nama saba Oromoodha lakkoofsa isaa sirraa kaasee hanga aadan biyyatti galchu. Beekaa hayyuu seenaa Oromooti. Hayyuu Oromoo, damiina Oromoo, haqa sani. Warri gartee ga'amma isa arrabsu. Warra gartee Oromummaan tun akkasitti sananni isaa maaliif beekamaa ju warra mormii gartee Oromoon tun of baruurraa mormii isiidhaa qabu. Sanii arrabsaa tana asumaan naa qabadhu. Lammaffaa inni kun gaachana diiniti. Balaa dhufte hunda isaa diinirraa deebisa. Akkamitti yoo jette fakkeenyaaf barana yeroo ahlu sunna wal jamaa jechuu maaltu isinii baase? Maarreedha jedhanii gaafiin sooshaal miidiyaa kanarratti kaatee Ustaad Mahammad Bayaanilleen waan tana dura dhaabbatee ifii hamma danda'u mormee deebisaa waan tana gaafatee sheeka gaafatee sheeyni hadiisa irraa ragaatti fidee akkasitti firqaa deemtu sen dhahee cabsee jechuudha. Kana malees bid'aa adda addaa kan rabbiin ol hin taane jettu, kan mawluda jettu, kana hunda waan silaa balaaqalaa biyya gartee tana balleessu deemtu hundarraa gaachana. Akka ifii balaalfatee akka hawaasni balaalfatee dammaqu irratti nama gartee ummata kaasu. Kanaaf hatta wanni takka tanamarra wal fakkaatte tabarana waa'ee jimaati irratti jimaanni haraami moo halaalii tanarra namarra wal fakkaatti. Sanirratti illee hukmii quubsa ta'atuu atummaan kitaaban beenyoo akkanatti chilaaltee agartu tashakkita kan qabne kennee akkasitti nama addaan galche jechuudha. Kanaaf gama diinitiinis abbaa diini Bukhaarii zamanaati. Kanaafuu nama muslimni isa jalatti caahaa taa'u jechuudha. Muslimni isa jala caahaa taa'u. Nuti arra abbaatu waan yetamaamina jibak laatu waan wicciti isaa dirraalechi hoolon abbaa gaarii qabu duma ala bulchaa akkuma jaansani nuti arra abbaa gaarii kara dhufte hundaan afaan itti qabu deebisaa itti qabu haragaa itti qabu isa qabna. Ulamaa'in hedduu jira. Ulamaa'in tanya guutuudha. Garuu namni hunduu
waan kenname qaba. Karabbiin taa'ii barsiisii je'een ka dandeettii namaan falmuudhaa hin qabnees tuuladha. Ammas daawaa fi akkasitti marlee gartee barsiisus waliin kennamees numa jira. Saniifu namni caalama gartee akkanatti arraba baasee deemu kana baaxila gartee haqa nama fakkeessu kana hunda dhahee dirree bahee akkasitti gartee deebisaa qubsaa kennee fi hawaasa muslimaa garaa qabbaneesse akkaan isa jechuudha. Kana namni hundi falmaa takka hin qabu jechuudha. Quudheetiifi jira. Kanaaf Sheekh Muusaa Su'aalaa arraan tana inna cizamal jazaa'i ma'a cizamal balaa'i. Balaan si guddachuun galanni kan kee Rabbi biratti guddachuudha wajjin ijaan. Nabiin alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe. Kanaaf arraan tana diqaalan qilleensa irratti isa ol baaftee isa arrabsiti. Isa kanatti ol baaftee mataa keessa dhooyitee gad deebifte akka namni kun jibbu godhuudhaaf. Sheekh Muusaa Su'aalaa osoo waan feetan dalaydanii osoo waan feetan irratti dalaydanii nuti waluman argatini jara akkas dalagu san numan argini maleesla nuti sanii achi isan jibbinu hanga isa jaalannu ni beenya. Gaachana keenya abbaa keenya. Warri isa jibbu diqaalaatu isan feene je. Diqaalan isan feetu. Diqaalan tullama. Diqaalaa sabaatii fi diqaalaa amantii. Diqaalan sabaa hogguu jennu inni nama saba keenya hundeedhaa hundatti hanga aadan biyyatti galchee nama silaa maqaa Oromoo himatullee egaa akkasitti gaa namtichi yoo maqaa Oromootiin kadaldalu teellee achitti jalaa hambise jechuudha. Namni hoggaaniif sanada fi oofeetti galfate abbaan fedhe gartee maqaa isaa himachuu hin danda'u jechuudha. Diqaalan hoggaa sana dirratti hafti hin feetu jechuudha akkanatti namni if baruu kana. Kanaafuu diqaalan gama sabaatiinis hin feetu gama amantiitiinis diqaalan waan diin keessa hin jirre ooftus hin feetu. Fakkeenyaaf diqaalaa amantii hoggan jiru amma osoon tana hin himne duratti gaaf tokko jammee seenaa tokkoon isin hima. Gaaf tokko namtichaatu oorruu qotee daaga deebisee daaga kana keessa boqqoolloo fi bishingaa facaasee gubbaa tanarra ammoo boqqoolloo mixaaxis dhaabe. Mixaaxis kun aadatti hoggaa roobni itti tole gaa lafarra deema waan ta'eef jecha gaaraa gabbu'eet amma hoggaa inni boqqoolloo jala gabbu boqqoolloon yaa hiraata hiyyeessa bada baxxaqqee fokkata bootaa ta'e dhiiftee eessanna yala gaddeemtaa jetteen. Jennaan alla ana jeegga amma ciniinnatee hoggaa deebisaa isii tanaan mataa keessa dhaaju osoo barbaadu jiruu jidduma tanaan ollaan hoggaa wallole gaa jidduutti dirmatanii mishingaan aboo addausaa jeen. Jennaan amma isuma kanatti dhiiseetuma laal boqqoolloo tanattuma dhiiseetuma amma bishingumatti dabre jechuudha. Akkam jeen jaan aboo sadi fiifuu gowwaa jeen. Gowwaa osoo inni dhaabbatu miila jalaa ciranii walitti qabanii halaalchanii walitti qabanii tumanii awwaalan isin nama jettanii dubbattanii jeen. Saayinumaatu abbo mixaaxis waanumattuu dabartee jeetuma eegaa deebisaa siimin kennaa jeen. Ani nuu dhiira akkas na godhaa ati hoo qabeera fi ijoolleen guyyaa huddurraa saaqanii irra oolanii jeen. Allahu akbar aboo achi bira nan dabarsin achi bira nan dabarsinii je'eetuma achumatti adaba godhatee jira. Kanaafu wannin seenaa kana fideef namni yoonii fi hanga itti himte adabata. Rabbiin yoo haqa dubbatte jaalata. Kanaafu warri gartee diqaalaa amantitti adda qabatee waan diqaalaa gartee amantii teenya keessa hin jirre oofu kan hin jeesaniif hin deebisaa godhuu deema. Fakkeenyaaf warri akkasitti gartee summiin hargeessi
deema afaanit dibatee deema ifa keessu sanuu hargeessa ammoo deema afaan dibateeti deema ifa keessa warri isa akkasitti jibbu hanga jarri sun akkasitti isa jibbu warri gartee muka fannifatee deemu kun waaqeffattoonni fi gartee muka gabbartoonni warri amantii biraa isaan akkasitti dila kana ulamaa ta'e akkasitti dila kana jibban hanga jarri firqaadhaa kun isaan jibbu jechuudha. Isaan gaa karuma hundaanuu ummata kana jallisuu hin dandeenyu jechuu waan inni jiruun ummata kana jallisuu hin dandeenyu jechuudha fi akkasitti isarra duulan jechuudha. Fakkeenyaaf diqaalaa amantii waan karaa rabbi irra hin jirre ta karaa rasuula irra hin jirre alayhi salaatu wasalaami taniin jeesan irratti sii deebi'a. Warri akkasitti isa jibbu sun warra rabbiin ol hin taane jechuudha. Allahu mawjudun bilaa makaan warra jiru jechuudha. Allahu mawjudun bilaa makaanin tuni eessa jirti quraana keessa? Hadiisa ergamaa rabbii keessa hoo eessa jirti? Diqaalaa amantii jechuun tokko tana jeen. Waan karaa rasuula keenya irra hin jirre waan karaa rabbi irra hin jirre jechuudha. Waan guyyaa keessaa namni itti yaadee baase. Diin kun naqliidhaan ta'a malee aqliidhaan hin ta'u akka yaada ofii yaadanii hin ta'u jechuudha. Akka rasuula irraa dhufetti qeebalta ka rabbi irraa dhufetti qeebalta malee. Lammaffaa mawluda jeniituma zabana hunda sooshaal miidiyaa kanarraa wacan. Mawluda kana hoo rabbiitu mawluda nabiif godhaa jee. Rabbiitu nabi Muhammadiif qalaa jee. Nabi Muhammadiitu ammas alayhi salaatu wasalaami naaf qalaa mawluda naa godhaa jee. Sahaabonni isaanii kabajamoon sun godhanii jiranii. Abubakri faan warri gartee jaalala isaa goda hiraa keessatti illee jawween isa edde sun godhee jira. Kasaahiba isa goda keessaa jee rabbiin faarse sun takkaa isaa godhee jira. Namni isaanirra nuti gartee isarra hin jaalannu nabii alayhi salaatu wasalaam. Jarri sun godhee jira hin goone. Malikul Muzaffartu eega nabi booda jaarraa meeqa keessa fide ni beeytan. Jaarraa inni keessa dhufees ni beeytan jechuudha. Kanaafuu diqaalaadha. Wayyaakum muhdathaatil umuur. Amrii guyyaa keessaa baatuu taaterraa lubbuu teessan fageessaa je'eeti nabiin dhaamate alayhi salaatu wasalaam. Guyyaa keessaa bahe mawludni jechuudha. Irraa nu dhorgee jira. Rabbiin وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان ارغمان اسني في دي فدا وان راشن دورغرا دورغمان نونجي اني وان رانو دورغ نبيين كني عليه الصلاه والسلام امري ويا حسابات رانو دورغ موجود بلا مكان هنجرتو زمان رسول الله خيسا انن لين هنجنده ربين هنجنده صحابوني تو كلن جن ديقالا لا يچو بيخو قبده يچو isaan kun dila kana rasuula irra waa beekaniiti rasuula irra faxinaa ta'aniiti jecha saniif mu'aa baafatani. Haya kanaafu warra gartee diqaalaa amantii tanaatu yeroo hunda kanatti ol baasee akka waan gartee fi kararra jirtu culamaa'ii teenya haqaa ta akka rasuula irraa dhufetti akka rabbi biraa dhufetti qeebalanii diin kana dhaloota kana ifaa ibsutti jiraniif kana arratti dukkaneessina jedhanii halkanii guyyaa fayyaa wacan jeen. Kanaafu yoomiyyuu taanan namni gartee isa san jibbu Sheekh Muusaa Su'aalaa, Sheekha kabajamaa, Sheekha qaalii, Sheekha jaalatamaa, ka hiriyaa hin qabne, ka dorgomaa hin qabne, jaynummaa ka qabu. Kara dhuftee hundaanuu gaachana diinii fi sabaa haquuqama sabaa hadiin qabu jechuudha. Kanaaf namni isa tuttuqu har'aas boruus taanan nama gartee xarafe hadiinii deemu kunoo dirree bahee dubbata yoomitu sii keessa deemuun huccuu fixataa jee nabi abdoosh keenya. Kanaafuu dirree bahee dubbata laal inni
waan jiru tushii kasan deemuun beeku warra tushii kasa deemee waa fufunaantu isa arrabsa jechuudha. Warra nyaara addaa haaddate jechuudha. Saala tokko fixe. Kanaafuu asuma irratti hin dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.